Taaddasaa Irafuu. Irafuu eenyu? Irafuu Goshime. Ganda kam? Ganda Gooroo Daannisa. Hojiin kee maali? Hojii dura waan baay'ee keessan ture. Milishumaan hojjechaa ture. Bulchiisatti illee na dabarsanii hidhameera gooftaan. Waggaa meeqa hojjette? Waggaa gara 28 hojjette. Waggaa 28. Waggaa 28 kana keessatti guyyaa tokko uummata Oromootiif toltee beekta? Micaa garuu gooftaa akka wallaala kiyyaan. Ol darbii. Nam balleessi. Mee akkamitti reebaa turte uummata? Nama seeratti dhiyaachuu dide san malee zin jedheetuma muti. Uummanni bal'aan as keessaa dhuguma. Seeratti nama dhiyaachuu dide qabee seeratti dhiyeessi. Kanan rukuterree jira goofticha. Uleedhaan jechaadha. Rukutee kanan dhiyeesse jira. Kanaafiyyuu waan nan biraan goone. Ayyee. Mee eenyu faa qullaa lafarra butaa turte mee? Ani namni na qabe Darajjee. Darajjee eenyu? Darajjee Gash Guddisa. Darajjee Guddisaa Lamuu. Maal goote? Haadha wal dhaban. Haadha wal lollaani haati natti iyyatan. Achumaan hoggas bulchisni bokonnoon daandanaan. Namicha kana qabiiti seeratti dhiyeessi jedhe. Seeratti qabii dhiyeessi jennaanan kootu seeratti dhiyaadhu jennaan dide. Kanarratti wal lollee kanatti rukute goofticha. Kanatti rukute? Kanatti. Inni waan akkanaa kana mee amma akkamii itti deebita? Lammata gooftola kun takka. Waan akkana hojii diri kan hojii gandaa dhiisati daanyaa diriirri. Argeera waan na fayyadus waan na xaqqabus. Kana biraan immoo barnoota cimaan qaban. Qubee barreessa doonaan jettanii takkittiin barreessu. Waraana bilisummaa Oromoo hordofaan turreet. Waraana akkam? Waraana bilisummaa Oromoo nama jedhame hordofaa turte moo hin turre? Motoraan illee ari'aa turte moo hin turre? Isuma keessanii kana malee nama biraa hin nariine. Nariine isa kana tikikkili. Ni hoggasii akka amma ijoolleen amma ofii lafa rafanii ana achirra raraffisanii ofii immoo nyaatanii waan na dhugan guyyaa torba dirasi naqananiisan kana akkanan seenani waggaa uummanni achii dhufanii rawan siyaasa goggogaa nutti mani waan nan biraati akkanan seene maal siin jedha mootummaan mee mootummaa waan na jedhu kan akkanaati dubaare namaa gubeeduuniiti akkana godhu horii namaa gurguruu kana jedheetu ummataan ol eegaa of eegaa jedhani kaanuma dabarsine nus malee waan nu beeknu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waan akkasii si qabeera si hidheera si qabee waraana bilisummaa Oromoo bira turte. Waan akkanaa kana waraanni bilisummaa Oromoo sirraan ga'ee beeka. Ayyee. Wajjinan damma nyaachaa ol wajjinan foon nyaachaa ture. Har'a hoggaan deemu natti marabanii ganna lakkisan. Ayyee. Kunoo bilbila isaanii nuu bilbilu har'a akkinni jiru isaan biras ga'e nuu bilbili jedhanii raawwatanii. Kanarra waan inni narra ga'e hin jiru akkanan seenan. Mee mootummaa kana maal laamtaf? Mootummaa kana bakkan deemetti irree akkatti isaan na geggeesse kana tokko nan dhaama. Lammaffaa wareegama lubbuu kiyyayyuu nan dhaama. Mootummaa kana maal laamtaa sin jedhu? Dhaaba kana. Ayyee. Dhaaba keessan kana duras namni. Dhaaba eenyu? Dhaaba keessan. Dhaaba keessan. Dhaaba waraana bilisummaa Oromoo. Dhaaba bilisummaa Oromoo kana waan lubbuu kiyyarreen kenna. Waraana mootummaa keessa warra jiran milishaa waraana mootummaa kana jala kaachaa jiruufoo maal laamtame? Isaan amma danda'amaa ta'e nan gorsa. Woon arge jecha. Ayyee. Kana achitti karaa dhimma mataa kiyyaani kun uummanni kun naa taasisu gooftaa kiyya ijoollee kiyyaan guddifadha. Galeen maatii koo guddifadha. Mootummaattuu kanaanoo maal jettame mootummaa kijibduu kana? Isa iyyuu ani uummata kanaan walitti nu buusee kana hundarraan nu ga'e malee ani qotachuu malee qofforachuu malee wanti nani beeku hin jiru. Ayyee. Kan. Uummata kee dhiifama gaafadhume. Ishi gooftola koo kunoo. Uffata baafate dhiifama natti gaafadhu. Kunoo dhiifama naa godha. Irnaa waraana. Dhiifama naa godha. Nama simmiidha dhiyoota. Dhiifama Arraan jammaree dhiise. Arraan jammaree ta'u wanta kanarraa isin argitanii. Boleewwan kun anan tasarree sitatiidhaan qabee seeratti reessi dhiyeessaa jira dhiifama naa godha. Xiqqaa guddaan. Sariireetan isatti qabaa ture miti. Haa ta'u kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kabajamtoota ilmaan Oromoo dachee Oromiyaa irra kan jirtan golee Oromiyaa irra kan jirtan yeroo kanatti caasaa mootummaa ta'ee waggaa 28 guutuu kan hojjete nama Taaddasaa Irafuu jedhamu jiraataa ganda Gooroo Daannisaa aanaa Ejersa Lafoo kan ta'e yeroo ammaa kana qabamee nu bira ture. Waraanni bilisummaa Oromoo safuu beeka aadaa beeka miidhaa tokko malee akka inni uummata Oromoo reebee qullaa lafarra butee inni illee hojii isaa kana amanee gochaa mootummaa faashistii kana amanee irraa deebeenullee dhiifama sii goonee kama keenyan dhiifama sillee sirraan barbaannu uummata Oromootu dhiifama sirraa barbaadaa jenneeni uummata Oromoollee dhiifama gaafate uummanni Oromoollee dhiifama godhaniifii jiru. Nuti silaafuu kaayyoo uummata Oromoo galmaan ga'uu manaa baanee galatoomaa horaa nuu bula lafa jirtanitti ammallee kaleessallee dheengaddallee kan ta'e nyaaba ilmaan Oromoo kan ta'e qabnee kan uummanni Oromoo ajjeesaa jedhe in ajjeefnaa kan uummanni Oromoo immoo nuu gorsaa nutti deebisaa jedhe gorsinee isinitti deebinnaa galatoomaa horaa bulaa deebana injifannoon kan waraana bilisummaa Oromoo fi kan wooboo kan uummata keenyati isin hin jedha galatooma.